كيبور ملتي ميديا برودكشن. الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي عمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخوة الإيمان، أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درا درسودان متى دريكوتو سونسين درا ربين أكما وهند أومي سمي في دتشن أومي أكما سماوات في دتشي أومي هذا في أبان أومي أكما هذا في أبان أك سماواتات كاد سجرينيا أبا هاتيس أكدتشيت باتوا هندا دندتو همتوا هندات. Kanaaf mata dureen koo kan guyyaa har'aa guddisa ilmaanii. Guddisni ilmaanii gadaa tanaa maal fakkaata? Ilmaan gadaa tanaa akkamitti guddataa jiru? Guddisa ilmaanii yoo jennu gahee haadhaa fi abbaati. Haadhaa fi abbaan gahee isaanii bahataa jiru. Akka shari'aan islaamaa jedhutti abbaan alaa falaxee galuu dirqama qaba. Haati immoo ilmoo ishee manatti kunuunsuu guddisuu gumaachitee biyyaaf dirqama qabdi. Kanaaf har'a gaheen haadhaa fi abbaa adda hin baane. Haatis alarraa wajjattee galti, abbaanis alarraa wajjatee gala. Eenyuree gaheen ilmaan guddisuu? Ilmaan immoo wajjattuu wajjiin mana oolu. Waggaa mana barnootaatii galu to'annoon ilmaanii hin jiru. Maaf jennaan haatis alarraa wajjatti. Gaheen ilmaan guddisuu haadharra waan ta'eef fakkeenyaaf warri gahee isaaniitii fi dirqama isaanii bahan kan seenaan isaanii haga har'aa akka gaaraatti mul'atu. Faaximaa beektuu? Faaximaa haadha imaamu Shaafi'ii ilma ishee naggaaddatti kennite. Ilma ishee naggaaddatti kennitee deemi jetteen waan jedhu imaamu Shaafi'iin waa'ee haadha isaa yoo himu, haati tiyya qixxaa 10 gumaachite jedhe. Qixxaa 10 gumaachite birrii hin qabdu deeminaan jette. Nin deeme. Eega deemee guyyaa 13 gaafa gahu qur'aana marraa 12 buuse. Naggaaddeen wacaa deeman, ani immoo qur'aana qara'aa deema. Daa'ima waggaa 14 mucaa kaayyoo qabu kana eenyutu taasise? Haadha gatii ilmii beektu, haadha gatii diin kanaa beektutu duubaan jira waan ta'eef. Eega deemee achi gahee imaamu Maalikiin achitti wal argan. Imaamu Maalik imaama guddaa san. Eega wal arganii imaamu Shaafi'iin akkuma amala isaatti ka'ee da'waa godhu eegale. Jennaan imaamu Maalik arganii kootu jedhanii ufitti waaman. Dhala koo maqaan kee eenyu? Maqaan koo Muhammad bin Idriisiin jedhama. Eessa irraa dhufte? Makka irraa dhufe jedheen. Eenyutu si erge? Ummaatiyyatu na erge jedheen. Maaliif si ergite? Kitaaba keessan haa qara'uuf. Hayye kaa eega kitaaba kiyya qara'uuf dhufte nama kitaaba sii dubbisu fidatteeree? Laa, kitaaba keessan duraa qomatti haffazeera jedheen. Akkanatti ija isaa keessaa achi ilaalanii inni araa fiika nuuran, ani nuura wayii si keessatti argaa jira. Falaa tutfi'uhu bilmacaasii, macaasii laladde akka of keessatti hin dhaamsine jedhaniin. Hadiisa biraa keessatti yoo namni nama ta'e mucaa kanan nama ta'a jedhan imaamu Maalik. Daa'ima waggaa 18 fatwaa hayyamaniif imaamu Shaafi'iidha. Sababni bilisummaa ummata Israa'el haadha nabi Muusaati. Gaafa hidhattee baatu nama tokkoo miti biyya guutuu bilisoomsitu dubartiin. Ammas Faaximaa beektuu laata? فاطمة بنت ميمون أربت قلت المشي أربامتي إيراني أن
فاطمان أحمد ابن هنبل إمام أحمد ديس فاطمان وانجل إمام الشافعي إمام أحمد واي هاد إيسا يوهم هاتتي ورقي قرى الرابا فتة كتابنا بكتجد ورقي قرى الرابا فتة قرقرتة كان مافقود قتي علمي وان بيكتوف قتي دين كان وان بيكتوف أمس إمام أحمد أول من حفظتني القرآن نمني أن أول قرآن إردت حفظ أماتي يجد كان مال وان تاتف وان كراتف برد التي يقراسي سجدت وان برتف بر أصو علمكو قدهم بين من تكونون سيقدي باس جدت وان كرور فتف أمس إمام أحمد واي هذا إيسا يوهم هذه تيا صبحي كاتب بشان هو يفتجد بشان هو يفته نياتنا دلد ويتنا قدم فته بوليسي أي ديجت بوليسي دولة أباسية تنصبحي أذان در من إمام أحمد بل من إمام أحمد أفودر بنت جرجدا إسان إقدي يو إسان نفن أكنت بل رقد لالتي أرقتي دفي قد بهنان جد جد إسان اتنك اتسيتي إمام أحمد دائما وقاسة قاليتي يروسن نسودات لفتي نما سودات جفتي بغداد يروسن نقرتي هجو قرانتي هففت جرى أمانتي قماتي تيميري هاتي كتابني الدنيا كتاب إمام أحمد الدنيا تنا إرى نمني حديثكما أفرتما حركة إساتين برسه هنجر جدًا فدا عالم الدنيا إرى حديثكما أفرتما حركة إساتين برس هنجر موتتين أفر إسا الرد والجيت جدًا أولين موتتي ظالما دقد إسا الرد والجيت حتى أبوتي مرتي ترباتمت إمام أحمد أجيف مقابجتني مرتي الرد دبرسن قروا جرسن هندو تارك الرادب من هرده إمام أحمد قارت تارك الراملة قارت تارك الراملة هقا إلى هرداد كناف نتس هواسني كينيا هذا لين كينيا في أبان إجولتين تلا كينيا يكونون سنة دوبا ساني تابنة أك هذا إمام أحمد فأك هذا إمام الشافعي يا قدسني المان أك إمام أحمد في إمام الشافعي أرجت ترندن يا بوريتله المان إسمال تان إجولن كذا كنا مار أكنت عن جتشو أصوهين تاني بوريساني مال تيلات إن يراد لته أبا كمير رابات هذا كمير رابات أكمل تقول دفته جنة تنتلوك أم كناف نهندمتو نما قرصة كانت أجهة اتفايد مي إجولة سيا بيا إسلام رت قد دفته دنيا تس اتملكايا كرتس جنة اتن أرجتو نهاتاسسو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيبور ملتي ميديا برودكشن.